Maal ta'e urgaa olaanaa qamma seetu laal. Maaliif hin beekta? Maaliif hin beekta? Maaliif hin beekta? Maal rakkoo qaba silaa kun mee akka turgaa maal rakkoo qaba? Hin urgaa akkoo? Hin urgaa akka ishee ta'an baabbasiisa. Ijuma laalu barbaade? Dara baakki deeme maalini albaatin daa'imaa lama godhu. Albaatin daa'imaa bakka tibi jiru booyi talaliyaati. Isti oolmee fuunfadhatu oolmee asene. Maal immi arugaa immi waan takka yoo jajjadha. Dhugaa waan tokko tokko jajjadha. Kan qottatu qammas kan. Si jibbeera maali wal maal na jibbita. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaa fi hojjetan isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akka nageessanii nuti nagaa guuturraa faa qabna nageenya nuuf kee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaatii deebi'ee dhufee jira. Baay'een keessan galatoomaa ammallee nu jajjabeessatuma jirtanii galanni keessan ana biraa osoo hin taane rabbi biraa galata argadhaan isiniin jedhaa waaqayyo sanaa eebbisu eebbifamaa. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif yeroo kam keessatti iyyuu jechuudha. Baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee chaanala sanarraas hafnu kan biraammoo akka hojjennu jajjabinuma keessanii isin abdanneeti kan jalqabne jechuudha. Baay'een keessa sirriitti Haacaaluun sirriitti jaalattanii viidiyoo akkan isin hojjetu piraankii isaa akkasumas immoo viidiyoo tokko viidiyoo nyaataa irratti fa'aa baay'ee keessatti jaalata amma isiniif hojjeta. Xiqqoo raftiidhuma hin qabne jechuudha. Raftii inni qabu sanbata bichaadha. Hudii immoo uffata isaa sirreeffatee mataa sirreeffatee torbee deebi'ee bakka bariituun timirtiidha waan ta'eef hin argatu jechuudha. Qidaamillee hin barata. Qidaamillee amma sa'a ja'aatitti baratu jechuudha. Kanaaf har'a maaliifan dhufe beektanii gisee baay'ee jechuudha. Haacaaluun ergee mucaan dhufee jechuudha. Mucaan dabalataa mucaa itti jedhee dhungadhaa maaloo nan baadhallee jedhee baay'ee tokko dubbata. Garuu pampersii isa jalaa fuudhame gati yoo hin jedheen akkasitti rarraasee fuudhee deemaa hin gatu ishii jedhee jechuudha. Shinti beektii yookaan immoo qoshasha keessa kan gaafa jenneen ishii jedhee hin qabu jechuudha. Akkasitti fagaatee akkasitti keessa hin qabu jechuudha. Amma maaliin yaade beektanii ganama gati jedhee hin tureeyyuu na didee jechuudha. Ofii kootee fuudhee dhaqee geesse barandaa irratti jechuudha qoshasha keessatti. Kanaaf amma hoggaan dhufee maaliif hin jenneen jedhaanii achumarraan hin bootu maal qabaa maaliif amma kana akka abbaddaa jedhee tanan waan ta'e irratti hojjechuuf hin jira arguuf jirtanii maal akkan hojjedhu jechuudha. Dhugumatti deebi'ee jaanne isin arguu akkasumas immoo deebi'ee nyaata si wajjin nyaadhu jechuu danda'a jechuudha waan sana arge jechuudha. Mukaan kana akkasitti fuudhamee arrabaan qammafamuu mitiiti alaa lafa kanatti akka harka isaa yoo xinne akkasitti keessan qaba jechuudha. Kanaaf immoo waan biraa fayyadamee akka bittii fakkeessee nan fuuldura isaatti pampersii irra fuudheen qammasaa maal akka inni jedhu maal inni fuula isaa maal agarsiisaa waan jedhu wajjumaan laallaa yoo naamilkaa immoo namoota kuuwwan illee akkasumatti biraa keessatti dalagaa biraazariiwwan kan kuu kan irratti dhalatuuf kan isatti aanu akkasuma as jiru waan ta'eef isaan irratti illee nan dalaga yoo naamilkaa Isaayyaasiin dabalatee jechuudha. Isaayyaasiin yeroo kamiyyuu biyyaadhaan argamu manatti hojii deemeera amma jechuudha. Sagalee haasawuu hin danda'u. Gara biraatti hojjechuuf narratti naqqaanii kutaadhuma keessatti hojjetaa jira. Namni immoo kun asii kurrufaa jira akkuma argaa jirtanii. Asii keessaa kurrufaa jira kunoo. Sagalee narratti hin godhin jedha yeroo baay'ee sagalee hin jaallatu maaliif akka ta'e hin beeku. Kanaafuu maaltu akka ta'u walumaan arguu jirra. Nu jajjabeessaa ammallee viidiyoo kana caalu viidiyoo bareedaadhaan akkasuma immoo kana duras akkuma beektan viidiyoon kan keenya yeroo baay'ee qoosaadhaa fi piraankiiwwan adda addaa irratti bichaa kan hundaa'e sun taane barumsawwan adda addaa jira ilma namaa taatanii intala namaa taatanii chaalenjiiwwan hedduu kan walirraa barachuu qabnu kan immoo ofiitti miidhamne tokko immoo akka irraa baratu tokko immoo akka gufuu nan dheessuun akka isaan hin dhoofne wantoota adda addaa irraa kan isiniif hojjetaa ture kana duras ammas immoo ittiin isiniif dhufaa wantoota baay'ee kan isiniif hojjedhu jechuudha keessatti ijoolleen jireenya dhaabuuf itti deemtan akkuma kana duras immoo jireenya dhaabdanii immoo hiiktanii biyya namaa hojjetaa jirtan amma immoo ganaa jireenya akka haaraatti dhaabuuf yaadaa jirtanii
واحد تو أنت نك أمس قدرت سنين أم وابا إساجرا من أمون أمس نماني مكان أي كنا كيسا قافي سنين تايبا إن كيسن قودان أني يو يادا كسين قبانو قودينو بس يسجتني توني kan yaada keessan sirriitti ariifataa ta'e komentii na barreessaa. Komentii keessan yoo baay'atee dafee isiniif hojjedhaa yookaan immoo qas jedheetuma sa'aatii eegee sa'aatiin itti dubbachuu barbaadetti waan jiru hunda isaa isiniif dubbadhaan isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa viidiyoon keenya har'a maal akka fakkaatu ilaallaa. Caaluun fuulli isaa akkamii agarsiisa garuu kan kana caalu immoo burna irratti dalaguu danda'a. Har'aaf irratti hojjedhan jedha kan kana caalu inni qaldiidha maaliif sammuu daa'imaatii kana keessa daa'ima hooyyuu na jalaa fidee gata sodaadha. Karaa kanaan biraan keessa wajjin jalqabu baadhee si wayya garuu haa ta'u malee immoo mee har'aaf jalqabeera dhuma isaa walumaan arguu jirra waan ta'uu jiruun isiniin jedha. Turtii gaarii hangasittiin isiniin jedha gara itti aanutti ceena. Hacaalu sila pamparsi asii gadi baasee nan pamparsi fuutee asuma gootee teesseet. Maal ati baasi siin jedheen ture yoon baase si jammar. Gadi baasitti kana nasi sirreessii booda waan ta'e hojjenna siin jedheen ture. Waraqaa makan lafan goototi maayina waraqaa itti maraartuu irratti baasi deebi. Pamparsi na sira waraqaa achi goyi deebi. Akka achi kaayee waraqaa. Waraqata jingattamoo amma sin addee butte hagaa jira ammas kanattuu dabalee udaansa kana sinto sintu goota akkatti qabi taa'e inda si jammar taa'e daa'ima na qabatu nan gata taa'e daas taa'e daa'ima gata maayina atta baabarsi daa'ima akka dira qabi anis albaatee tura guddatte bee albaatee tura guddatte dhugaa albaatee guddatte in albaatee ati albaatee guddanne Adii miti beekamu. Akkasitti fuudhee darbachuu miti akka inni qabutti qabda. Maal qabamee pamparsiin daa'imaa dhugaa kun maal qaba? Ka'ee lafaa. Maal addaan hin banne hombanii maal rakkoo qaba? Maal udaan kan daa'imaa albaatee daa'imaa kan keeti kan xiraa'u si namni guddaan daa'imni kan daa'imaa koo uumamaan jajjaru daa'imni namni tana jechuun maal xiraa ishee. Ati addeen guddeen ni jedhe gizee pamparsi keetti gizee dhaggite feestaala keessa godhisiin jedhe kan akkasitti hin qabdu maal hodhanni akkuma naasitti sirriitti akkatti qabdu walitti. Ati maal jaalatatee waan ofii deessanii dhala laakkee ati hagaan jirtu amma hin addu nyaatti tootee chaakoti gogoddee. Wayoon pamparsiitti miti waan. An pamparsiitti ficaafne ati baadiyyaatti dhalatte kanaafi baadiyyaatti carqiin nama jalaafama kanaaf. Kanaafuu carqee silatti hafe carqii sana nama jala nafa carqii sana xeemmi jira amma ka carqee albaatee qabu. Maaliif hin beekta? Maal hin beek? Maal hin beek? Maal rakkoo qaba silaa kun mee akka turgaa maal rakkoo qaba? Inni urgaa akkoo? Inni urgaa akka ishee ta'an pamparsiisa. Ijuma laalu barbaadde? Dara baakki deemme maal inni albaatiin daa'ima maal nama godhu? Albaatiin daa'imaa bakka kibijii boyi talaliyaati. Isti oolmee fuunfadhatu oolmee asene. Maal immiyaa dhugaa immiyaa waan takka hin jajjadhu. Goyoo baay'ee gadi gadi. Dhugaa waan tokko hin jajjadhu kan qottatu qabmas kan. Kanadhaa si jibbeera akka kiraa. Si jibbeera maali wal maal na jibbita. Sibiiraan gabataa udaan haata'u. Maal rakkoo qabna? Maal ta'e dhugaa walaa laala qabmas eetu laala. Kotaayi.
Ketu gabla. Mal jaja. Kala pa mal jaja. Mal jaja. Mal tay. Sabu. Murga ko. Mara ko bandangati. Arma kan ko ta demi. Devi buka juga. Tai. Juga kadena ni kau ada buka juga. Kan ko to kan satu lah. Bai kan satu. Mau liu daga jitti. Tai sik gadi yala. Yala sik gadi. Kan ko kan satu tu. Murga mal jaja.